Ormi Malif nuti Essa Yonesa Hageessar tu dhugaa rabbi Essa Yonesa Wambada Sarabbi Jalala Namati Ashama kam tardoftoota kiyya guutuu barraa akkatti fuutti jira reactioniini amma immoo Essa Yonena fi Jimmaa Jimmite irratti reactionii goona jechuudha sadii irratti reactionii goona isa cheekii godha so amma immoo Essa Yonena fi Jimmaa Jimmite irratti react goona jechuudha namoonni channel kana haaraa yoo jiraatan subscribe gochuun dhageettan amma lutti notification tuqaachuu barbaada yaadoo qabaattan commenti barreessaa gara video hoppa wani filmi laka Sejal kasih di desa Essa Yonena. Essa. Opa. Shabit. Ini udah sabiya kes tahu dan dah aja. Malfi location baratamne baay'een salaftanii hojjetaa jiru. Keessumattuu immoo sochii sana keessatti warra amma fakkeenya baay'isa muuziqaa isaa sadirratti react goona waan ta'e sana keessatti hin dubbatu achi keessatti wantuma ta'a malee duukaa hin jiru akka sochii achi keessaa malee ofiisaati duukaa waan sirbaa jiru miti taateewwanuma agarsiisa malee achi keessatti jechuudha fakkiiwwan jechuudha. Essa Yonena Reconnection Patani dalaranga utalta jedani Dalen gobe kulo jolome Farro gade natume nama Lemma Maal galu kliipii afaan keessatti hin baratamne dhugaa rabbii wantoota akkasii kun immoo teekinooloojii wajjin wal qabatee fakkaata normaal irratti akka fiilmiiti maal wantoota akkasii kun fiilmii yeroo baay'ee fiilmii ingiliffaa yeroo ilaaltanii injijjiraata meen ilaalla kanumaatti meen ilaalla leemmana kanaan kakkaetuma Mana kananani kakkaetuma Sangaan keenya odaalachi bora Gurreenecha dhufe unkura Dadachatu ugokittee kuma Leemmana kananani kakkaetuma Leemmana kananani kakkaetuma Leemmana kananani kakkaetuma Essa Yonesa Essa Yonesa Chappe arara berbesa gora Yona gara sibil Yona urufa bombi Yona patengulu fanga masani wayo Essa ai gutu gara biyaadanitu haati manaasaa lammi biyya biraa taatee beekaa sirba afaan kana hubatti galee fi biitimsaa galee fi keessa jinsee baay'ee nama dhiba maaliif amma toomma stuudiyoo biyya keessaatii baraniiru biitii kana hojjetaas gaanu waan ta'eef aadaa naannoo keenyaa bartee biitii naannoo keenyaa bartee keessin hojjechuun seeyyuu dhugaa dandeettii cimaa qabdi jechuudha so biitiinsaa baay'ee muuziqaa baay'ee nama tola kliippiin kun immoo akka fiilmiiti ajaa'iba dhugaa Essa Yonena Reconnection Sore koyada tuva Padaya padenwa Dale kuchole sore Irratae guluba Marartu koya mare Marartu koya mare Ormi Malif nuti na pure Marartu koya mare Ormi Malif nuti na Ya bacho Tufamba jita tarae Inaftu malif komatare Gomatu ke tibarindare Dalacho mai Kutana talala mare Hiriya angari wayai Inaftu jechana mare Essa Yonena
Rabbi albemi ajaiba. Guutu tokkoffaadha. Dhugaa Rabbi. Albemi ajaiba. Keessumaa tokko clipit hojjechuun yookaan akka namni irra taa'ee dhaggeeffatu nama godha, akka namni irra taa'ee ilaalu nama godha. So maaliif ammoo tokko akkasumatti tracking intini ma qofaan gadhiisitee odoo qofaanii ammanatti nama gochuu dhiisuu danda'a. Gabroo amma TV irraan dhufaa maal irraan dhufaa keessiin dhaggeeffatama yeroo baay'ee. Fakkeenya amma TV OBN maal ta'uun audioon fidan amma. Garuu akka clipit albee kana hunda isaa fiduu danda'u jechuudha. Al tokko sirbii miidiyaadhaan waan darbuuf jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Maaliif miidiyaan ta'u odoo qofa dabarsu hin jiru jechuudha muuziqaa keessa. OBNs ta'u OMNs waan barbaade ta'u jechuudha. Kana garuu keessiin kana ilaalaa gaafa muuziqicha dhaggeeffatanii baay'ee namatti tola dhugaa Rabbi. Essa yoona Bersagoro, iya oporo, mukaya jasa, badau lupa, abebe lupa, iya begu lupa, ademu lupa, gamazani. Essa Woo! Awesome! Guutu abarra beferduu tafarra. Obbolaa Moosee wala gidduutti. Dhugaa kiliippiin ajaa'iba, muuziqaan ajaa'iba, miira ante guutu. Dhugaa ulfaadha muuziqaa afaan Oromoo isinii fageessaa jirtu dhugaa Rabbi. Eessa yoonana sayyoonessa. Kun maraataadha dhugaa Rabbi. Kuni essa yoonana sayyoonessa. Kabika tabbaga. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. Bersagoro, Essa, iya oporo, essa, mukaya jasa, badau lupa, abebe lupa, iya begu lupa, ademu lupa, gamazani. hoppa. Kabika tabbaga. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. بس ما لا بيونات essa yoonana sayyoonessa kun maraataadha dhugaa Rabbi. Wow. Beferduu maundisaa director kan godhe producer Miira. Abeet. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. Talala mare. Essa yoonana sayyoonessa. Sayonessa kunoka. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. Bersagoro, Essa iya oporo, yoona mukaya jasa, yoona badau lupa, abebe lufa yaabee lufa ademu lupa, gamazani. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. Essa yoonana sayyoonessa. A'udhu billahi. Essa yoonana sayyoonessa. Guutuu abarra hin danda'amne dhugaa Rabbi. Albiimii ajaa'iba. Essa yoonana sayyoonessa. Dhugaa muuziqaa ajaa'ibaati. Thank you. Kun maraataadha dhugaa Rabbi. Essa yoonana sayyoonessa. Essa. Borufa. Essa. Ajaa'iba. Muuziqaa ajaa'iba. Kilippii ajaa'iba. Wow.
YouTube channel isaatti deema subscribe godhaa achirra daawwadhaan sin jechuu barbaada gara video biraatti darbiname essa yoona na sayoonessa kun immoo maal jedha jaalalo nama የፍቅር ሰው wannati qabde hundi warkeeta jedhu namni hunduu si jaallata sinnaa guddaa lallabee jaalala kee dubbata badhaasa kee tayyaanni rabbi siif kennee adda addunyaan kun mijatee siif ta'uu nan gammada kaaba jalma namaaf sooromnorii miti waan badhaasa rabbii jaalala namaati kabaja ilma namaaf sooromaaf horii miti kun ergaa cimaa qaba kabaja ilma namaaf sooromni horii miti waan badhaasa rabbii jaalala namaati eenyummaa kee gantee ofii keen mormitu dukkanan sodaattu aduun gaafa dhiitu garuu mucaan kun lafa duwwaatti kilippii keessa galee moo yaadanii keessa gashallaat obsa obbolummaa fi kabaja namummaa namni hunduu dubbatee waa'ee makeemmaa harki warqee siin jedhu fuulli keen siin sinnaa'u gammachuun kee guddaadha nama hundaafi gaafa ta'u nama jaallatteeffamaa namuu maqaan kee fafaan hin kaafamu wannati qabde hundi warqeeta jedhu namni hunduu si jaallata sinnaa guddaa lallabee jaalala kee dubbata badhaasa kee tayyaanni rabbi siif kennee adda addunyaan kun mijatee siif ta'uu nan gammada kaaba jalma namaaf sooromnorii miti waan badhaasa rabbii jaalala namaati eenyummaa kee gantee ofii keen mormitu dukkanani sodaattu aduun gaafa dhiitu akka sirba durii samuuraayita yeedaloo bareedaan qalbii nama moota kaaba jalma namaaf sooromnorii miti waan badhaasa rabbii jaalala namaati eenyummaa kee gantee ofii kee mormitu dukkanani sodaattu aduun gaafa dhiitu jaalala nama siifa kennu gaafa jedhan salphaa fakkaatanii saanuma wal qabata dhugaa rabbii kuni jaalala nama siniifa kennu ammoo yoo akka guutuudhaaf kenne namni hunduu argitanii karaa irratti nagaa gaafataan jaallataa kabaja qabaa fi jaalala nama qabaachuun baay'ee barbaachisa murteessa dhugaa albeemii ajaa'ibaatti guutuu abarraa Please udde keessan cheekii godhaa dhaqaatii YouTube channel isaa subscribe godhaa daawwadhaa sin jechuu barbaada. Gara video biraatti darbina kun lamman kana wal faana gadhiisina jechuudha. Kukkunnee malee keessin upload isaatiin nun ga'u gara video biraa